Hello, hordoftoota Maltii Skill Media nagaan koo kabajaa fi jaalalaa isin haa qaqqabu. Akkam jirtun isiniin jedha. An Injiinar Shallamaa Moosisaati. Har'a viidiyoonan qabadhee isiniif dhiyaadhee dhimma fireenii konkolaataatiin wal qabatudha. Fireeniin konkolaataa sababii maaliitiif akka didu akkasuma immoo balaan sababii fireenii konkolaataatiif uumamu kooziin isaa yookiin sababni isaa maaliif akka ta'e diteelii wal wajjiniin baranna. Egaan viidiyoon kun nama hundumaayyuu konkolaachistoota leenjii konkolaachisummaa kan baratan akkasuma makaanikaal injiinaringii fi kolleejjii garaagaraa awutoomotiivii kan baratanii fi akkasuma walumaa galatti nama dhimma konkolaataa irratti beekuu barbaadan hundumaa waan fayyaduuf viidiyoo kana subscribe share gochuudhaan akka na duukaa buutan isin affeereera na hordofaa. Kontentiin keenya har'aa common brake system problemidha. Rakkoowwan brake systemii keessatti nu mudatan konkolaachisaan tokko yeroo oofusaa ta'u yeroo kamiyyuu balaan sababii fireeniitiin uumamu baay'ee ol ka'aadha biyya keenya keessatti. Sababii kanaa fi har'a diteelii common brake systemii waliin ilaalla jechuudha. Kutaa barumsa keenya yeroo darbee keessatti qaamolee brake systemii kaasee isiniin haasa'een ture. Pedaal irraa kaasee brake boosterii master cylinderii fi hanga paadii fi brake shoot ilaallee turre jechuudha. Kanaaf har'a immoo rakkoowwan brake systemiitiin wal qabatamanii uumaman waliin hordofnaa jechuudha. Jalqaba irratti rakkoon fireeniin keenya diduuf yookiin immoo brake systemiin diduuf ni jalqaba low brake fluididha jechuudha. Akkuma beekamu yeroo darbee dhimma hydraulic systemiitiin wal qabatee brake systemiin keenya dhangala'aa fluidii gargaarama jedhee isiniin haasa'eera. Akkasuma konkolaataan keenya yookiin fluidii zayitii fayyadama konkolaataa keenya dhaabuudhaaf yookiin immoo eeriidha kan inni fayyadamu jechuudha. Konkolaataan gurguddaan eer pireeyarii fayyadama, konkolaataan xixiqqaaf giddu galeessi immoo fluidii yookiin zayitii gargaarama jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee yoo fireen zayitiin keenya xiqqaate yookiin yoo dhume haalli nuti ittiin fireenii keenya qabnu yookiin dhaabnu rakkisaa ta'a jechuudha. So if the amount of brake fluid is in the reservoir is below the required level, hamma barbaadameen gadi yoo ta'e jechuudha. Hamma barbaadameen gaditti zayitiin keenya yoo ta'e carraan nuti fireenii keenya qabu gadi bu'aa ta'a jechuudha. ስለዚህ dhangala'aa yookiin fluidii reservoir yookiin immoo konteenarii master cylinderii gubbaa jirtu sana yeroo hundumaa ilaaluu qabna jechuudha. Akkasuma immoo zayitiin reservoir sana keessa jirtu cobxee yookiin likeejiin uumamee akka keessaa dhumee to'achuuf yeroo hundumaa konkolaataa keenya jala naanna'uudhaan sararoota brake systemii ilaaluu qabna jechuudha. Okay? Akkuma asirratti argaa jirtanii isheen kun master cylinder irratti kan argamtu reservoir yookiin immoo taankarii brake fluid qabattudha jechuudha. Gadi siqtanii yoo ilaaltan immoo kompoonentii brake systemii kana keessaa likeejiin uumamee cophee keessaa yeroo yaa'utti fluidiin kun ni hir'ata yookiin hamma keessaa dhumutti qaqqabaa jechuudha. Okay? Hamma keessaa dhumutti ta'uu mala jechuudha. Kanaafi common causein akka fluidiin kun dhuman godhu yookiin immoo hir'atan godhan maal fa'i jettanii yoo baruu barbaaddan inni jalqabaa brake fluid leakageidha jechuudha. Leakagein uumama yookiin immoo copha paayipiiwwan irraa hoozii irraa kaliparii irraa weel silindarii irraa master silindarii siilota jiran yoo isaanii iddoo isaanii gadhiisan copxi jiraachuu mala jechuudha. Copxi yookiin leakagein kun zayitiin kun akka hir'atu taasisaa jechuudha. Kanaaf inni kun sababa guddaadha. Itti aanee worn brake pads or shoes as pads wear
yoo break paadii yookiin break shoon keenya nyaatamaa yookiin dhumaa dhufanii yookiin immoo ho'i guddaan sababii frictioniitiif yookiin sababii rigataatiif paadii yookiin shuu keenya irratti ho'i waan uumamuufu ho'i sun zayitii keenya ni dhugaa jechuudha yookiin immoo hamma zayitii keenyaa sana hir'isaa deema jechuudha. Kun sababii ho'a break paadii yookiin break shuu irratti uumamuuf zayitiin hir'achuun isaa rakkoo olaanaa fida osoo hin taane haalli breaking systemii keenya gaarii irra jiraachuu isaa ibsa jechuudha. Haa ta'u malee nuti immoo sababii ho'a break paadii irratti uumamu sanaaf zayitiin keenya yoo hir'ate zayitii keenya itti dabaluudha malee break paadii fi break shoon ho'uun hin dhiifamu jechuudha. Okay. Warni break pads show inni sadaffaan incorrect bleeding or servicing of the brake system. Baay'een keessan kana gootu jedhee yaada. Yeroo konkolaataa keessan sarvisii galchitanii filuudiin yeroo itti jijjiiramu qaba jechuudha. Filuudii gaafuma konkolaataa keessan fudhattan yookiin bittan filuudii wajjiniin bittan sana qofaa fayyadamaa jiraattu osoo hin taane gaafa sarvisii galu break filuudiin itti geeddarama jechuudha. Inni dura keessa jiru sun inni xuraa'e inni hojii hojjete sun keessaa dhangalaafameeti haaraan bakka buufama jechuudha. Yeroo sanatti bleeding yookiin immoo qilleensi akka tasaa yoo masmara break systemii keenya illee seeneera yoo ta'e yeroo sarvisii goonu sana hin seena. Yeroo zayitii jijjiirru qilleensi hin seena. Qilleensi sun akka ta'utti keessaa baafamuu qaba jechuudha. Masmara break systemii sana keessaa bleed gochuudhaan qilleensi keessa gale sun keessaa baafamee filuudiin qofti yookiin immoo zayitiin qofti akka keessaa deddeebi'u taasifama jechuudha. Okay. Sun akka ta'utti yoo hin taane ta'e qilleensi keessatti hafeera yoo ta'e egaa rakkoowwan kanaaf sababa uumaa jechuudha. The second one is low brake pedal. Pedaliin keenya qabuu diduudha jechuudha. Yeroo low brake pedal jennu the brake pedal goes too close to the floor before the vehicle stop. Kana jechuun nuti yeroo brake pedalii keenya irraa ejjennutti brake pedaliin keenya ariitiidhaan dafee bakka ga'uu qabu sana ga'a jechuudha. Bakka ga'uu sana brake pedaliin ga'ee garuu konkolaataa keenya sana hin qabne yoo ta'e hin dhaamne yoo ta'e brake pedaliin hamma irra ejjechuu dandeenyu sana deemee garuu immoo fireeniin keenya hin qabamne yoo ta'e low brake pedaliidha jechuudha. Low brake pedal jenna jechuudha. Kana jechuun maaliifi sababiin wantoonni kun uumamaniif warni brake pads or brake shoe incorrectly adjusted drum brake yoo akka tasaa brake paadii keenya yeroo hiinuu fi brake shoe keenya yeroo hiinu akka ta'utti adjust ta'ee hin hidhamne yoo ta'e diramiidhaan akka wal argatutti sarfeesiin brake paadii fi brake shoe wal qixaa yookiin immoo feeziin isaa sun akka ta'utti diramii keenya waliin argatu yoo ta'e kun hin uumama jechuudha. Nuti brake pedal irra jenne garuu brake paadii fi haabiin waliin arganne jechuudha. Brake shoe fi diramiin waliin arganne yoo ta'e sun qabaan jiru jechuudha. Kan biraan air in the hydraulic brake qilleensi akka tasaa masmaroota fireenii kana keessa galeera yoo ta'e maaluma gaappii uuma jechuudha. Qilleensi amala isaatiin compressibilii waan ta'eef gidduu sanatti compressible ta'uudhaan harkifannaa uuma jechuudha. Kanaaf inni kun sababa guddaadha. Low brake fluidiin illee akkuma dura isiniin jedhe zayitiin masmara keessa jiru xiqqaa yoo ta'e liikeejii qabaate keessaa dhumeera yoo ta'e master silinderiin keenya hin yaasa yoo ta'e siiliin isaa dhumeera yoo ta'e excessive clearance between brake component clearancein hin jira yoo ta'e komponentoota sana keessatti clearancein guddaadha yoo ta'e sababoonni kun ni uumamu jechuudha. Kanaaf sirriitti amaloonni akkasii yeroo nu quunnamanitti yeroo fireenii keenya irra ejjennee fireeniin dafee pedaaliin keenya dafee iddoo isaa qaqqabee nuu qabuu gaafa didutti dabnee wantoota kana ilaaluun nurra jira jechuudha. Kitani brake paadii keenyaa fi brake shoe keenya habiidhaan akka ta'utti waliin hidhamuu isaanii ilaaluu qabna. Liquidii keenya ilaaluu qabna. Fluidiiwwan yaasaa fi yaasuu isaanii ilaalla. Master cylinder illee adeemsa kanaan
ilaallee check godhuu qabna jechuudha. Sadaffaarratti sponge or soft pedal jechuudha. Sponge or soft pedal kan nuti jennu brake pedal means the sponge or soft brake pedal means the brake pedal feels soft or springy or compressible when passed rather than firm. The pedal may travel farther than normal before the brakes provide strong braking force. Again, sponge or soft pedal yoo jennutti akkuma dura isiniin jedhee qilleensi compressible dha yookiin immoo kan bifa dacha'uu qaba jechuudha. Sababii sanaan harkifataa ta'a jechuudha. Pedal systemiin keenya harkifataa ta'a jechuudha. Dafnee inni dura brake pedaliin keenya ariifataa ture. Inni kun immoo brake pedaliin keenya harkifataa ta'a jechuudha. Dafee iddoo nuti jenne sana qaqqabee dhaqee irra hin qabu jechuudha. Argitanii sponge or soft suuta jedha jechuudha. Brake pedalii keenya dhaqnee gaafa qabuudhaaf jennu miila keenya irratti suuta jedha jechuudha. Okay? Dafee qabuu dhiiseetu harkifannaa qabaataa jechuudha. Kun immoo sababii maaliitiif uumama yoo jettanii air in the brake system either as result of improper bleeding. Akkuma dura isiniin jedhe qilleensi masmara fireenii kana keessa yoo jiraate akka ta'utti bleed hin taane yoo ta'e yeroo fluidii jijjiirru sana qilleensi akka ta'utti hin baane yoo ta'e the cure is to bleed the brake using sequence recommended of the specific vehicle. Kanaaf yerootti deebi'ee immoo yookiin immoo bleeding goone yoo ta'e yeroo zayitii keenya jijjiirrutti qilleensas bleed gochuudhaan keessa baasuu qabna jechuudha. Sun hin ta'u yoo ta'e sponge yookiin soft pedal kanaaf sababa ta'a jechuudha. Another possible cause is rubber brake hose. Kun immoo hosiin bifa dacha'uu qabaata, bifa dhommuquu qabaata. Sun immoo fluidiin keenya akka ta'utti akka inni keessa deemee dhaqee paadii keenya dhiibuudhaan haabiidhaan akka waliin quunnamsiifne godha jechuudha. Kanaaf wantoonni kun pedaalii keenyaaf harkifannaa uumu jechuudha. Nerfaffaan excessive pedal travel jechuudha. Excessive pedal travel. Excessive pedal travel yeroo jennu the brake pedal must be pressed too far before the vehicle stops properly. Amala duraati wal fakkaataadha kuni. The brake pedal must be pressed too far before the vehicle stops properly. Kuni amala duraatiin wal fakkaataa. Excessive pedal travel yookiin immoo pedaalii nuti irra jennu sun hamma irra jennu qabnuun olitti humnaa ol yookiis immoo keessa jiraachuu sababii hydraulic systemiin keenya qilleensaan wal makuu kun egaa sababa ta'u incorrect adjusted dramillee brake fluidiin yoo dhumellee yoo xiqqaatellee leakage yoo jiraatellee isaan kun excessive pedal travelidhaaf sababa uumuu jechuudha. Inni shanaffaan pedal sinks to floor. Kun immoo pedaliin keenya akkuma nuti irra jenneen dafee dhaqee iddoo qaqqabee lafa tuqa jechuudha. Lafa yoo son taane floorii konkolaataa keenya tuqa jechuudha ta'uu konkolaataan qabi. Automatically dafee jechuudha. Kana jechuun dangerous condition jechuudha. Baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kana jechuun pedaliin keenya utuu konkolaataan qabiin dhaqee lafa tuqee jechuun yookiin floorii tuqee jechuun zayitiin already hin jiru jechuudha. Master cylinderiin keenya duwwaa ta'uusaa yookiin zayitiin hir'achuusaa. Kun sababa guddaadha jechuudha. Siiliin master cylinderii faarraa dhumeera yoo ta'e leakagein uumamuudhaan zayitiin keenya akka inni dhumu gochuudhaan kanaaf sababa ta'a jechuudha. Kan biraan pedal pulsation or jerking jechuudha. Jerking yookiin immoo raafamuu jechuudha. Pedaliin keenya miila keenya irratti raafamuu kan inni argisiisu. Miila keenya irratti vibration kan uumu yoo ta'e kun immoo maanni
a jerking or pulsing brake pedal indicates disc thickness variation dha jechuudha. Disc thickness variation. Brake pad fi diskiin keenya akka ta'utti dhaqanii walitti attaa hin ta'an jechuudha. Asumarraa akka argaa jirtan habiin keenya kun yookiin immoo diskiin keenya kun sarfeesiin isaa wal fakkaataa miti yoo ta'e karaa tokkoon gadi bu'a, karaa tokkoon ol ka'a, sarfeesiin isaa parallelii miti yoo ta'e inni kun miila keenya irratti pulsation yookiin jerkingii uumaa jechuudha. Sun immoo maal inni sarfeesiin qaamolee brake system kun hamma itti surface yookiin immoo hamma itti feesiin isaanii hojjetaman almost beekamaadha jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf naannoo 0.005 inch irratti surfacein isaa almost parallelii ta'uu qaba jechuudha. Yeroo diskii keenya hojjennu wanta akkasii gaa yeroo isin mudatu resurface gochuudhaan furmaata argachuu mala jechuudha. Resurface yookiin immoo machine shop geessuudhaan diskiin keenya feesiin isaa irraa qaragamee akka wal qixxaatu goosisuun ni danda'ama jechuudha. Wheel bearing keenya serviceable dha. Wheel bearing keenya reservice yeroo ta'utti maal ta'a greasy ta'a jechuudha. Packed grease yoo ta'u qaba. Kanaaf greasiin sun yoo irraa dhume bifa jerking kana uumuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo wanta akkasiin mudatu dafnee brake hub keenya surface isaa ilaaluu, brake shoe keenyas ilaaluu. Brake hub keenya yookiin immoo diskiin keenya immoo sababiin feesiin isaa wal caaluu fi brake hub yookiin brake shoe yookiin brake padin materiaalonni isaan irraa uumaman humni isaanii yookiin immoo dandeettiin friction resistance isaanii habiidhaan gaafa wal madaaluu dhaqu uumamaa jechuudha. Amma danda'ametti meeshaalee dhumatoo ta'uu qabu jechuudha brake pad fi brake shoe. Kan biraan steering wheel vibration dha. Kun immoo yeroo naannessinutti yeroo konkolaataan keenya naanna'utti jerking yookiin vibration uumamuu danda'a. Kunis egaa sababii torque variation jechuudha. Torque variation in the brake is commonly associated with friction material deposit the brake rotors grab and release motion. Kun egaa sababiiwwan akkuma dura isiniin jedhe surfaceewwan diskiis ta'uu mala, surface shoe wanis ta'uu mala. Sababiiwwan kanaaf yeroo marii keenya naannessinutti marii keenya raasuu uumamuu danda'a jechuudha. Okay? Kanaaf isaan kun illee maaliin wal qabatu jechuudha. Yeroo nuti miila keenya paadii keenyarra goone wantoonni akkasii uumamuu malu. Isaan kun egaa brake system keenya yookiin immoo materiaaliiwwan paadii fi shoerraan kan ka'e ta'uu malu waan ta'eef isaan kana resurface goosisuun barbaachisaadha jechuudha. Kan biraan chattariidha. Chatter kan nuti jennu the vehicle shakes or judders when the brake are applied. Brake yeroo irra goonutti konkolaataan keenya raafamuu danda'a jechuudha. Brake system yookiin marii qofa osoo hin taane konkolaatumti mataan isaa kan inni raafamu yoo ta'e chatter jennaan jechuudha. Chatter yeroo nuti jennutti sababiiwwan maaliitiifi brake rotor yookiin diskiin keenya surfacein isaa yoo wal paralleliin ta'e brake pad variation or uneven material. Brake padin illee akkasuma vibration yeroo inni itti uumu brake rotor run out, rotor does not rotate perfectly straight. Argitanii straight yoo irraa hin deemu ta'e rotorin keenya straight miti yoo ta'e loose horn or suspension component dhimmoota suspension system yookiin hurgufama hir'isaniinis wal qabachuu mala. Isaan kun egaa sababiiwwan hurgufama konkolaataa keenyaa ta'uu malu. Kanaaf yeroo kana arginutti brake system keenya ilaaluu akkasuma immoo suspension system keenya ilaaluu kana wal qabatan kan akka diramii ilaaluu sirreessuudha. Surface isaanii resurface taasisuudhaan sirreessuun ni danda'ama. Akkasuma immoo adjustment isaanii sirreessuun ni barbaachisaadha jechuudha.
Kan biraan scrapping noise dha. Sagalee kan dhageessisu ta'e breaking keenya sagalee humnaa ol yeroo nuti pedaalii keenyaan qabnutti yeroo sagalee humnaa ol kan inni dhageessisu yoo ta'e maanni grinding yookiin wal nyaatinsi frictioniin wal nyaatinsi jiraachuu isaati jechuudha. Rubbing, grinding, rough wantoonni kun jiraachuu isaanii argisiisa jechuudha. Jedhani kanaaf yoo akka tasaa xaxariin tokko yookiin immoo scrapping tokko yeroo sarfeessa'utti gidduu paadii fi gidduu haabii galeera yoo ta'e dhaqna isaan irratti tuqaa wayii scrapping meetaalii wayii uumamteetti yoo ta'e haala kanaan sagalee dhageessisa jechuudha. Sun immoo sarfeesii haabii yookiin diskii keenyaa hin nyaata jechuudha. Keessatti groove godha jechuudha. Kanaaf yeroo kanatti dafne keessaa hiikuudhaan dhaqna isaanii akka inni ismuuzii ta'e ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Ismuuzii akka inni ta'e ilaaluun sirreessuun barbaachisaadha jechuudha. Common cause sababiiwwan kun uumaniif akkuma akkasiniin jedhe metal backing plate yookiin immoo citaan wanti tokko gidduu isaanii galu, damage surfacing diskii damage ta'u, stone dirty wantoonni gidduun sanatti galuudha jechuudha. Bitanii scraponni yookiin tuqaawwan gidduu paadii fi diskii yoo galan wantoonni kun uumamu jechuudha. Kan biraan grab brakes, grab engage suddenly or too aggressive rather than applying smoothly. Suuta jedhee yookiin immoo qas jedhee qaburra dafee kan qabu uumamuu mala jechuudha. Breaking yeroo pedaalii keenyarra jennu dafee qabuu danda'a jechuudha. Dafee qabuu danda'a jechuudha. Grabby brakes yeroo jennu engage suddenly and too aggressively rather than applying smoothly. Freenii keenya pedaalirra gaafa nuti ejjennu suuta jedhee gadi deemurraa akkuma nuti irra gooneen dafee qabaa jechuudha. Kun egaa rakkoo konkolaataan ofirra garagaluu, rakkoo bukkeetti kufuu kanaaf sababa guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf rakkoowwan kanaaf sababa kanneen ta'an brake pad shoe contaminated with oil or grease, pedaaliin keenya yookiin shuun keenya zayitiidhaan akkasumas immoo giriisiidhaan tuqameera yoo ta'e, faalameera yoo ta'e, dhaqna isaarra dibameera yoo ta'e, keessumaa hiiknee gaafa deebisnu yookiin immoo sarvisii galchinee gaafa deebisnu brake pedaaliin keenya yookiin immoo habii keenya irratti illee zayitiin tuquu hin qabnu jechuudha. Zayitiidhaan yookiin immoo giriisiidhaan tuquu hin qabnu. Sarfeesiin isaa kun gogaa ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf diramiin keenya illee dameejii yoo ta'eera yoo ta'e break diramiin keenya dameejii ta'ee kan jiru yoo ta'e sababa ta'a jechuudha. Sababa ta'a waan ta'eef okay. Sababa break rotary yookiin diramiin keenya damage ta'ee jiruuf sarfeesiin isaa sababii damage ta'ee jiruufis dafee dhaqee automatically qabuu danda'a jechuudha. Kan biraan incorrect or poor quality brake pad jechuudha. Brake padiin keenyas quality qabu yoo ta'e dhumeera yoo ta'e akkasuma frictioniin isaa sarfeesiin isaa amalli maateeriyaalii sanaa hard maateeriyaaliidha yoo ta'e wantoota akkasiitiif sababa guddaa uuma jechuudha. Brake caliper sticking, caliperiin keenyas brake padii keenya stick yoo godhe haala sanaaf sababa ta'a. Brake adjustmentiin keenya akkasuma caliperii keenya adjust yeroo goonu akka ta'utti adjust ta'uu qaba. Kanaaf kana yeroo konkolaataan keenya hin oofiin naannoo yeroo kaanu speedii gadi aanaadhaan haala fireeniin keenya itti qabullee check gochuu qabna jechuudha. Saffisa olaanaadhaan osoo hin fiigin dura wantoota kana check goonee ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Kan biraan dragging brakeidha. The brake are not released
completely and continue riding while the vehicle is moving. Breeki keessan yookiin immoo fireenii keenya qabnee peedaalii keenya erga irraa fuunee booddee gadhiisuu didee ammas qabeetuma kan irra turu yoo ta'e dragging breekii jechuudha. Dafee hin gadhiisu jechuudha. Breek paadiin keenya yookiin immoo breek shuun keenya dafee hin gadhiisu jechuudha. Kun sababii maaliitiif ta'u mala? Sticking brake caliper or pistoniidha jechuudha. Caliperiin keenya sticking godhee yookiin qabee yoo achi ture fuulduraa yeroo nuti dafnee hin ka'u jechuudha. Konkolaataan dhaabatee ka'ee dafee ka'ee hin deemu jechuudha. Argitanii hin tura jechuudha. So seized or corroded brake padding keenya corroded yoo ta'e yoo nyaatame yoo damage ta'e wantoonni kun egaa sababa ta'u jechuudha. Adjustmentiin brake shoe keenya sirrii miti yoo ta'e wantoota kanaaf sababa ta'u. Akkasuma immoo parking braking keenya sirriitti gadhiifamuu ta'uusaa liquidiin nuti fayyadamnu sun contaminated yookiin kan faalame ta'uusaa isaan kun sababa guddaa uumu jechuudha. Kan biraan brake pull to one side breaking yeroo miila keenya irra keenyu bukkee tokkotti kan dhiibu yoo ta'e cina mirgaatti yookiin bitaatti dhiibuu mala jechuudha. Yeroo nuti dhaabuuf jennutti gara tokkotti kan dhiibu yoo ta'e kunillee konkolaataa biraatiin carraa walitti bu'uu ni qabaata jechuudha. Carraa konkolaataa biroo faana walitti bu'uu ni qabaata jechuudha. Kanaaf wantoonni kunillee ni uumamu. Inni kun egaa adjustmentiin kaliparii keenya murteessaadha. Break paadiin keenya faalamuun, break paadiin keenya nyaatamee dhumuun isaan kun sababa ta'u jechuudha. Akkasuma pressuriin gommaa keenyaallee iddoo kanatti baay'ee murteessaadha. Alignmentiin gommaas bakka kanatti murteessaadha jechuudha. Kun brake systemii keenyaan kan wal qabatudha. Kan biraan hard pedalidha. The driver must press the brake pedal very hard to slow or stop vehicle. Kun immoo humnaan kan nuti irra dhiinnu yookiin gadi qabnu yoo ta'e yookiin brake pedaliin keenya kan nutti ulfaatu yoo ta'e boosteriin keenya yoo fail godhe jechuudha. Boosteriin keenya humna miila keenyaan nuti irra jennu sanatti humna dabaluudhaan brake systemiin keenya akka inni humna godhatee dhaqee qabudha jechuudha. Garuu boosteriin keenya yoo humna dhabe yookiin immoo vaakuumiin isaa yoo miidhamee ta'e hardii ta'a jechuudha. Miila keenyatti ni ulfaata jechuudha. Kanaaf boosterii keenya ilaaluu, sirreessuu, jijjiiruu wantoonni kun sababa kanaa furmaata kennu jechuudha. Egaan viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Waan gurguddaa irraa barattan jedhee yaada. Viidiyoo kana subscribe share gochuudhaan namoota biroo gahan ergaa kootii galatoomaa.